Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Muummee ministeeraa Abiy mormii diddaa dhimma maaster pilaanii bu'uureffachuun uummanni Oromoo waggootaaf taasiseen booda bitootessa bara 2018 gara aangootti dhufe. Biyyittiin yeroo sanatti wal waraansa waliinitti ce'uuf xiqqootu hafe jedhamees ture. Muummee ministeeraa Abiy jalqaba yeroo aangootti dhufe jijjiiramoota hedduus fideera. Gariin isaanis aangootti dhufuu isaatiin waggoota muraasaan dura kan hin yaadamne ture. Waggoota hedduufis mootummaan Itoophiyaa mirga of ibsuu, ukkaamsuu, mormitoota hidhuu fi hiriirota mormii humnaan bittinsuu irratti qeeqa dhaabbilee mirga namoomaa irraa itti dhiyaateef gurra hin kennuu jedhama ture. Haa ta'u malee Abiy akkuma taayitaatti dhufeen kanneen sababa siyaasaatiin hidhaman hidhaatii baase. Kana malees sababa daangaatiin waraana Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti adeemsifamee ture furuuf waliigaltee Aljeers kan bara 2000 mallatteeffame irratti murtee koomishiniin daangaa dabarse fudhachuuf aangoonni addawaawii rincicaa kan turan yoo ta'u sun hundi garuu Abiyyiin jijjiirame. Hooggantoota isa dura turanitti harka diriirsuuf kutatee waan keessa fakkaata ture. Muummeen ministeeraa Abiy erga aangootti bahee waggaa tokko booda lubbuun abbaa isaa darbuun dhaga'ame. Abbaan isaa Af-gaaffii BBC Afaan Oromoo waliin adoolessa bara 2018 keessa taasisaniin daa'ima hunda waliin michuu ta'e jechuun muummicha ministeeraa ibsaniis turan. Seenduubeen Abiy Ahmed akkaataa namoonni isa itti ilaalaniif murteessaadhaa kanneen jedhanis hedduudha. Seenaa biyyittiitti muummee ministeeraa Oromoo irraa dhufe isa duraati. Aangootti ol akka ba'uuf mormiin uummataa keessattuu mormii diddaa qeerroof qarree Oromootiin waggoota 3 ol ta'uuf taasifamee fi diddaa kana hordofee walitti bu'insi qaamolee nageenyaa waliin uumamee lubbuu namoota kumaatamaa galaafate utubaas ture. Mormiin kun sagantaa maaster pilaanii hordofee haa eegalu malee uummanni Oromoo sababni mormiif diddaatti ba'eef osoo lakkoofsaan guddaa taanee jirruu siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa keessattuu gama aadaan, afaanii fi duudhaalee calaqqee uummata Oromoo ta'aniin hacuucamneerraa jechuunidha. TPLF kan duraan riphee lolaa ture bara 1991tti gara aangootti dhufe. Erga bara 2018 muummee Abiy aangoo qabatee booda miseensonni isaa gara naannoo Tigraayitti deebi'an. Abiy deeggarsa uummataa guddaan kan muummee ministeera biyyittii ta'e dararaa fi malaammaltummaa gannoota 27f yeroo TPLF aangoo irra turetti biyyittii mudatee ture. Abiy aangootti gaafa dhufu sun hunduu jijjiiramuu eegalee kanneen jedhan jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed paartilee addawaawii hundeessan keessaa tokko kan ta'e dhaadiyoo dura taa'aa ta'uun hoogganeera. Mudde bara 2019 keessa Abiy addawaawii dirree siyaasaa Itoophiyaa waggoota 30tti dhiyaataniif to'atee ture diiguun paartii badhaadhinaa ijaare. TPLF garuu keessa seenuu hin feene. Namni ganna 44 godina Jimmaa magaalaa Bashaashaa jedhamutti maatii amantaa kiristaanaa fi islaamaa qabanirraa dhalate kun bara 1980 keessa dhaadiyootti makame. Badhaasa Noobeelii nagaa 100ffaa injifachuun Oslootti sagantaa geggeeffameen mudde bara 2019 badhaasicha fudhate. Waraanni kan namoota hamooti. Namoota gara jaboo fi akka bineensaa ta'aniifidha jedhe. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed waggaa 4 dura wayita badhaasa Noobeelii nagaa fudhate haasaa taasiseen. Kibba baha Itoophiyaa Bashaashaatti hagayya 15 bara 1976 abbaa isaa Ahmed Alii fi haadha isaa aadde Tizitaa Waldeerraa kan dhalate muummeen ministeeraa Itoophiyaa. Abbaan isaa Oromoo Musliimaa yoo ta'an haadhi isaa immoo Amaara hordoftuu amantaa kiristaanaa ta'uu ibsu maddeen seenaa isaa. Dhimma nageenyaa fi tasgabbiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii 3ffaa kan argate Abiy Ahmed Yuunivarsiitii Greenwich Laandii irraa immoo gosa barnoota hooggansaan digirii maastarsii argateera. Afaan Oromoo, Amaariffaa fi Tigiriinyaa sirriitti dubbata, Ingiliffa dabalatee. Bara 1995 keessa Ruwaandaatti miseensa nagaa eegsiftuu mootummoota gamtoomanii yookaan UN ta'uun kan tajaajile Koloneel Abiy Ahmed Itoophiyaattis naannootii hanga federaalaatti sadarkaa hooggansaa garaagaraa irratti hojjeteera. Bara 2007 Iinsaa hundeessuun cinatti miseensa boordii Itiyoo Telekoomii fi Televiziyoona Itoophiyaa ta'uun kan tajaajile yoo ta'u
bara 2010 hanga bara 2015tti jechuunis gara miseensa koree hojii raawwachiiftuutti osoo hin dhufin dura miseensa OPDO ta'uun siyaasatti seene. Bara 2016tti ministeera saayinsii fi teekinooloojii ta'uun yeroo muraasaafis dalageera. Bara 2018tti ammoo ministeera muummee Itoophiyaa ta'e. Bara itti aanutti jechuunis bara 2019tti paartii Addawaawii waggoota 27 ta'uuf biyyattii bulcha gara paartii biyyaalessaa badhaadhinaatti jijjiire. Abiy Ahmad Alii bara 2019 badhaasa Noobeelii nagaa injifachuun badhaafamaa Noobeelii 100ffaa ta'uus danda'eera. Muummee ministeera Abiy Ahmad wayita badhaasa Noobeelii nagaa fudhatetti haasaa waltajjii sirna badhaasa Noobeelii sanarratti taasiseenis waraanni kan namoota hamooti. Namoota gara jaboo fi akka bineensaa ta'anii fida. Waraana fiduuf namoota muraasatu barbaachisa. Nagaa fiduuf garuu ganda yookaan biyyatu barbaachisa. Anaaf nagaa fiduun akkuma mukeen dhaabanii kunuunsuuti. Akkuma mukeen guddachuuf bishaaniif biyyee gaarii barbaadanitti nagaanis kutannoo asiif achi hin jenne obsa dhuma hin qabnee fi fedha gaarii bu'aa irraa qooddatan barbaadaa jedhee ture. Haa ta'u malee looreetiin nagaa kun jecha isaa waraanni kan namoota hamooti, namoota gara jaboo fi akka bineensaa ta'aniifidha jedhu kana eegee turuu kan danda'e umurii ganna tokko hin caalleef ture. Waggaa tokko booda ofumaanuu arraba itti waa'ee nagaa dubbate sanaan biyya isaa keessatti waraana labse. Bara 2020tti ture kan humnoota Tigraay irratti haleellaa waraanaa banuuf dirqamuu isaa ibse. Waraanni Sadaasa 4 bara 2020 keessa ture humnootiin TPLF izzii waraanaa federaalaa naannichatti argamu irratti haleellaa raawwateera jechuun raayyaan ittisaa gara naannoo Tigraayitti akka duulu kan ajaje. Abiy Ahmad bara 2021 muummee ministeeraa ta'uun waggaa 5 Itoophiyaa akka geggeessuuf paarlaamaa biyyattii muudame. Erga badhaasa Noobeelii nagaa fudhatee boodas namoonni muraasni buqqa'uu fi du'aatii lammiilee Itoophiyaa hedduu maqaa dha'uun badhaasichi akka harkaa fuudhamuuf mallattoodhaan duulan. Koreen badhaasa Noobeeliis ibsa baasuuf dirqame. Ibsa kanaanis korichi kabajamoo muummee ministeeraa Abiy Ahmadiif badhaasa Noobeelii nagaa kennuuf murtee dabarse hin jijjiiru jedhe. Amma yoonaattis murteen kun akkuma ragga'itti argama. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Abiy Ahmad akka irraa mulqamu gaafatamee kan ture. Koreen badhaasa Noobeelii kennu inumaayyuu akkas jedhee ture. Dhugaa himuuf koreen badhaasa Noobeelii erga si'a tokko badhaasa nagaa kennee booda haquuf hayyaman qabu jechuun ifoomse. Haa ta'u malee muummee ministeeraa Abiy Ahmad badhaasa nagaa Noobeelii kan bara 2019 haa injifatu malee waggoottan 5 darbanitti naannoo Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Affaarii fi bakkeewwan garagaraatti lammiileen nagaa ajaja mana murtii malee ni hidhamu. Akka feetiinis ni ajjeefamu. Buqqaatiin wal waraansi nuti lammiilee biyyattii yoom dhaabata kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan seenduubee muummee ministeeraa Abiy Ahmad akkanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.